Yaadannoowwan inni raanfatamne gaazexaa Seefana Balbaal. Mana hidhaa cabsineesiin. Ajaa'iba! Mootummaa misoomaa waa jechuun maqaa isaa misooma malee mootummaa mancaasuu jechuudha. Akkuma jirutti maxxanfame sana. Joornaalizimiin faashiniidha. Faashiniin qabu taanaan hin deemuun hojjetamu beektaa. Holqichiitii baatuu sidhabeetoo mar'ata goojoo kee qarree gabaa utubaatti dubbata. Hoggaan fi ati haaso'itu yaadaan duuba deebi'eeti. Bara sana manni maxxansaa baay'een hin jiru. Achiin booda suuraan san eessaa dhufee? Hidhamtoota Oromoo hedduutu dhibbaan lakkaa'amantu achi kee ture. Toleeraa waan ajaa'ibaa seenaa ajaa'ibaa natti himuu jirta. Namoonni haqa barreessan nageenya isaaniif sodaatu yoo ta'e haqni jiru jedhe. Hidhatiinsa qaba laataa seenaa duubee jiru san waliin. Jiraadhee fi harki irratti malee hundaa'uun danda'een barreessu. Dilbata galgala sa'aatii 12 irraa eegalee nu eeggadha.